Situ waan san hin goone situ isiiniinee fi sodaatee dhadhaabata. Hiiki tana qoraan maal goota bira dhaabata qoraan wallaahi namni sitti kolfasee dhoobuun tala tanaan olii gadi deddeema. Si ansiimeetiin jira tana qoraan namni astagfirullah namni maa siin jedha. Intala akkas jirtu saniin qabdaati tana qoraan jala wanti si oofu maaltu jira. Barsiidha harkaa fi miilaa fi waan miila qaama isii ciccirteetiin ibidda jala keetta beeta. ዝም መስለሽ አላበዛሽ? የታባሽ ነው? ልቀቂ! አርፈሽ ልቀቂ! ልቀቂ! አላበዛሽው? ጭራሽ አሁን ታሰድብኛለሽ? ልቀቂ! ገባቷል። አላበዛሽው? ከየት ነው አምጥተሽ እንዱርዬ ብታሰድብኝ? ውጪ ለላጭ ውጪ! ልቀቂ! እኔ ነኝ በጎ እኔ ነኝ ፍየሉ። ልቀቂ! ሰይድ ሂኩ ፍራ ማሊካተና ቆልቆሌ ወንያቲ isiinu fichi si gaafate jirtemi hiikka si gaafate jirtemi ofirraa hiiki. Maaltu isii waliin sira keessa ilma warraa qabda moo duniyaa isii waliin walitti qabda kalee walitti dhufte isiidhaan. Hiiku ofirraa na hiiki siin jettee of duuba laaltaa wallaahi silaansi ta'e guyyaa wagguusan isii bira dhaabadhee jechuudha waraqaa isiirraa yoo qabaattellee waraqaa san cicciraa jechuu guutumaan guututti. Hin qaanfattu durbummaa kiyya naa deebisii jettaan eenyu. Na hiiki jettee ni kaateen isii alhamdulillah jennaan durbummaa kiyya naa deebisii. Kijibdu akka nama duraanuu durbummaan itti dhagee godhatta fakkaata. Ay, durbummaa kiyya naa deebisi. Wanni wali deemuun dur jirti yooma inni balleessame. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtan isin haa qaqqabu isiniin jedha. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa har'as deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Har'ammoo maal qabattee nu deebite jechuun keessan hin oolamu. Har'ammoo waan addaa isinii qabadhee dhufe jechuudha. Wanni addaa isinii qabadhee dhufes mee osoo gama isinii waan addaa isinii qabadhee dhufetti isin dabarsin jechuudha. Viidiyoo kana laallee walitti haa deebinu mee. አይደለ እኔ ዛሬ መጣሁት ልብሴን ትሰጠኛለህ ልብሴን ወስጄ ፍቺ ነው የምፈልገው እንደዚህ ቆማ አትይኝ በንቀት እንዲቆማ አትይኝ እንዴት ሄድሽ ነው ባንቺ ቤት ምን አገባ እቺን ተመተበለሽ ነው ሄድሽ እንዲ ደብድበኝ ይሄን እስቲ አንቺ ቆይ ጭራሽ እኮ ነው ቪዲዮን አላየሁትም ነበር እኔ ነው ከበግ ጋር አስተወራዲ ነበር በግ አቅፈሽ አሁን ምን ፈልጊው ምንድነው አንቺ ፍቺ አልহামዱሊላህ ወፈይ ተገላገልኩ እንደውም ካንቺ ከመጣ ፍት ታረጋሽ እናትዬ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ እኮ ነው ያልኩት አልহামዱሊላህ ይመጣ ዛሬ አልፈታሽ ጭራሽ እና አግኝቼ ነው ጭራሽ ምን ትሆኚ ከራስሽ ከመጣማ አልহামዱሊላህ ነው ጭራሽ እኔ ለማፍታት አልহামዱሊላህ እና ድንግልና ይተመለሳል Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkuma argitan kaa viidiyoon har'aa ayyuu fi Said dalagaan argitanitti jirtan jechuudha. Hedduu takka waan nama gammachiisu hedduu takka waan namatti tolu jechuudha. Har'a ammoo kaa ayyuun harkuma ofiitiin akkuma harkuma ofiitiin laayixee dubbii balleessite saniin jechuudha. Harkuma ofiitiin deebite kun Saidiin har'a wanni an har'a mana kee dhufeef wanni an agartee mana kee dhufeef jechuudha. Uffata kiyyaa kana kennuufi ፍቺ ነው የምፈልገው እንደዚህ ቆማ አትይኝ በንቀት እንዲቆማ uffata kiyyaa akka naa kennituuf si bira dhufee እቺን ተመተበለሽ jennaan gaa Said maal jedhee mee haarageeffannu. አንቺ ቆይ ጭራሽ እኮ ነው ቪዲዮን አላየሁትም ነበር እኔ ነው ከበግ ጋር በግ አቅፈሽ አሁን ምን ፈልጊው ምንድነው አንቺ dabardeefken jennaan har'a maaliif dhuftee jennaan hin kaa akkuma isin dhageessaa jirtanitti barreessin እንደውም akkana hiitu barbaaduu fi hiika barbaadee dhufee jennaan hin Said alhamdulillah jedhee jechuudha hirrifatee bara alhamdulillah jettee maalika maaltu si rifachiise duraanuu naattee yaasana maati ምን ትሆኚ yaasana duraanuu hatteetiin olii gadi hin deddeemaa jirta na hiiki jettee dhayxeen alhamdulillah jennaan maaltu si rifachiise dhugaadha jaartii qabaa ilmaan qabaa jechuudha Said duraanuu barbaadi ka kufe duraanuu jaartii isaatii ijoollee isaatii fi jaartii isaa jalaa isa hattee jechuudha. Amma maaltu si rifachiisa alhamdulillah inni jennaan. Saidoo akkuma alhamdulillah jetteen saniin dhugaa dubbachuuf alhamdulillah kee galmaan akka geettuun barbaada. Hedduu takka mee waan isin jettuun dhageeffadhaa mee xaf keenyukkoo fuula daballeessitee barre sitti xiqqeesse hojii keettu si tumsiise wayisaa. Hai yoo duraan ati jiruu kee guutuu jechuudha waan nagaa waan gaarii ati dalayte waanuma gaariitu si eeggataa jechuudha waan badaa yoo dalayte immoo waanuma hamaa si eeggataa jechuudha yoo waan hamaa dalayteef. Kanaaf jechuudha fuula si balleessuu miti fuula si balleessuutiif osoo si caccabsee akka shunkurtiitti si ciree tamam si caccabsee akka shunkurtiitti si ciree irra bareeda ture jechuudha. Kanaaf amma maaltu si gochisa duraanuyyuu kaati akka nama hattee akka jaarsa namaa hattee olii gadi deddeemaa jirtu of irraanfattee hattitti. Hai baga sirraa dalagee sitti xiqqeesse.
Kanaaf kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa waan isaan jedhan kaname guutuu isa walumaan dhaggeeffannoo malee አይደለ እኔ ዛሬ መጣሁት ልብሴን ትሰጠኛለህ ልብሴን ወስጄ ፍቺ ነው የምፈልገው እንደዚህ ቆማ አትይኝ በንቀት እንዲቆማ አትይኝ እንዴት ሄድሽ ነው ባንቺ ቤት ምን አገባ እችን ተመተብለሽ ነው ሄድሽ እንዲ ደብድበኝ ይሄን እስቲ አያናት akkuma argaa jirtanitti gaa waan isaan hedduu takka argaa haasaa jiran kun arguu jirtanii har'a wal fixanii hiika barbaada uffata kiyya abbo alhamdulillah anuyyuu alhamdulillah jedhe gaawata akkasii irraa hin qabne duraanuu inni hoo ijaarratee fuudhe yoo namaa itti gootee siiriidhaan asii achi oofaa hirta malee gaalicha. Ayi intala akkas jirtu bishaan lagaa fakkaattu sanii fi ilmaan isaa dhiisee hogguu asii achi deemu anuun ajaa'ibee jechuudha si jala hogguu deemu. Xaasaa akka nama qaama qabu qoree eessaan si wajjin ciisaa yoo qoreen irraa si tirti qaamni kee awwatu billaameen nan arrabsiisiin wallahi har'a si arrabsuuf gadi bahe jechuudha. Garuu annaan namallee tokko barbaadu yoo ati waa balleessite yoo namni waa balleesse ammoo nama san yoo arrabni kun yoo gorsite namni gorsaan siin qajeelu beetanii. Nama yoo gorsite gorsa sanii siin qajeelu garuu yoo arrabsite arrabni isa qajeelchaa jechuudha. Kanaaf malee silaa gorsaan isii qajeelchina turre akka kan hin taane ammoo gorsaan qajeelu diddee waan jirtuuf arrabaan itti gadi baane jechuudha ammaaf. Kanaaf har'a wanni mana isaa si fidee si tuume kalaas jaartii isaatiif hin qaanfattu durbummaa kiyya naa deebisii jettaan eenyu na hiiki jettee ni kaatee inni si hiika alhamdulillah jennaan durbummaa kiyya naa deebisii kijibdu akka nama duraanuu durbummaan itti dhaqee godhatta fattaala. Aye durbummaa kiyya naa deebisi wanni wali deebi'uun dur jirti yooma inni balleessime maal irraa kana haasofita. Amma waan sababdee isa qabattu malee amma kuni gaafii mitis deebislee miti jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa waan intalli tun haasoftu argitaniitiin jirtanii hedduu takkaa namni hedduun asirraa gorsa baratanii gorsa argattanii jedheetiin abdadhaa anarraa yoo takka jedhee jechuudha. Namni haga fedhe yoo badii fedhe yoo balleesseetiin jedhe badii fedhe yoo balleesse waan qixxee ilmaan isaatii fi jaartii manaa isaa yookiin haadha manaa isaa duraan jalqabaa san ta'e isaa geettu hin jiru. Eenyumaayyuu yoo taate ofitti himaa kana jechuudha. Dhiiras ta'ee dhalaas ta'e dhalaan asii achi deemtanii dhalaan hiitanii dhiira biraa jala deemtanii jechuudha. Homa feetanillee yoo taatan bultiin teessanta bakka gaafa duraa itti horattanii santu irra isinii bareeda. Dhiirris akkasuma jechuudha. Gaafa fuutan jechuudha. Gaafa fuutanii abbaa manaa taatanii jirtan jechuudha. Homa fedhallee yoo taate homa fedhallee hanga feetii isin badduullee taate hanga feetii isin waan feetenillee isin miitu si aarsitu jechuudha. Ilmi dhiiras hanga feetii yoo si aarsite jechuudha. Wanni agartee bultii gaafa duraati ijaarratte san si caala hin jiru guutumaan guututti ani waan ofii kiyya jarrabee argeef jechuudha. Kanaaf namni achi tokko kan quba namatti qabullee jira. Kanaaf ammoo ani dhugaa jirtu ammoo dubbachuu waan na dhorku hin jiru jechuudha. Kanaaf bultiin tama ganamaattu irra dansaadha irra bareeda jechuudha isin jechuu barbaadeeti. Uma fedhallee yoo ta'e sa'eed intala san dhiisee tana jala fiiguun isaa dogoggora guddaadha. Amma ammoo karaan xiqqoo isii qaqqajeelaa jiran fakkaate fichi falli gaalloo mina jechuun eegalamee jiran fakkaate. Kanaaf har'a ammoo Sumayyaan maal akka dalay duukaa waliin agarraa isiin fichi gaafataa jirti. Sa'idoon ammoo alhamdulillah jedhee harka ol fuudhee jechuudha shakkii takka malee duraanuu akka inni gammachuudhaan akkas fedha isaatiin akka jala deemaa hin jirre namaa galaa jechuudha viidiyoo kanarraayyuu akkuma beektan gaa hiikkaa isiin barbaadde san ammoo Sa'idoon akka of duuban deebine akka hiiku ammoo dhibbaan dhibbatti itti amana. Sa'id hiikuufirraa maali kaatana kolkolee wanni ati isiin fichi si gaafattee jirti hiikkaa si gaafattee jirti ofirraa hiiki. Maaltu isii waliin si rakkisa ilmoo irraa qabda moo duniyaa isii walitti qabda kalee walitti dhufte isiidhaan. Hiikuufirraa na hiikisiin jettee of duuba laaltaa wallaahi silaansi ta'e guyyaan isii bira dhaabadhee jechuudha waraqaa isiirraa yoo qabaattellee waraqaa san cicciraa jechuu guutumaan guututti. Maaltu si sodaachise hiikiiti biraa deemi maal si qabdi duraan. Duraanuu hatteetiin siin deemaa jirtu hin beekta akka isiin hattee siin deemaa jirtu. Wanni ati isiirraa of duuba laaltuuf maa inni eegisiin na hiikisiin jettee waraqaa isii itti ciccirtee biraan deemtu moo situ waan san hin goone situ isiin hiinee fi sodaattee dhadhaabatta. Hiiki tana qoraan maal goota bira dhaabatta qoraan wallaahi namni sitti kolfasee dhoobbuun tala kanaan olii gadi deddeemtu. Ansi himeetiin jira tana qoraan namni astagfirullaah namni maasiin jedha. Intala akkas jirtu saniin qabdaati tana qoraan jala wanti si oofu maaltu jira. Tumbar sila harkaa fi miilaa fi waan miila qaama isii ciccirteetiin ibidda jala keetta beeta. Garuu ammoo
na hiiki eegasiin siin jettu wanni hiikuu irraa si sodaachisu hin jiru obboleessa kiyya waraqaa isii irraa cicciriitti biraa deemu. Ani kanuma siin jedha Said wanni asitti hin jiru ni beektaatu yuuba. Kanaaf ilmaan ta'e wanni si baasaa hin jiru jaartii ta'e hangafaa jaartii ta'e isii duraa wanni si baasaa hin jiru. Intala tanarraa eegasiin na hiikiin har'a asitti dhufteetiin jette waraqaa isii ofirraa itti kenniiti. Chaawu jedhiin obboleessa kiyya gara intala ta'e duraan agarteetiin bultii waliin ajjaarrattee ilmaan waliin qabduutti akka deebituudha asumaan dhaamsa siidhaamuun barbaada jechuudha. Kanaaf asumaan dhaamsa siidhaama jechuudha. Sumayyaam አንቺ እንኳን ደስ አለሽ ይኸው ትናንትና እንደዛ ተቀጥቅጣ እንደዛ ተደብድባ ዛሬ ደግሞ ይኸው ፍቹን ፈልጋለሁ ፊታኝ እያለች ማለት ነው ወደ ሰይድ መጣች። እንግዲህ ሰይድ ደግሞ አልহামዱሊላህ አለ። አልহামዱሊላህ ማለት ደግሞ ይፈታሻለሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ ይፈታሻለሁ አልহামዱሊላህ እሱ ሲል አልহামዱሊላህ ነው ያልከው ሰይድ ምናምን እያለችው ነው። እንግዲህ ትፈታለች። ካናፍ jechuudha hiikamuun isiin ooltu ትፈታለች። እስከዛ በጉጉት ጠብቂ ነው የምልሽ። አሰላሙ አለይኩም